Maqaa Abbaa, kan Ilma, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan, maatiiwwan Waaqayyoo akkam jirtu? Nageenyi, araarri, jaalalli Waaqayyoo lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Bagaa guyyaa haati keenya qulqulleettiin dubaroo baaramiin gara mirga mucaa isheetiitti ol baate. Waggaa 1967 dharraa mirga ilma isheetiitti ol baate. Baga nagaadhaan geessan. Maatiiwwan Waaqayyoo amma kan nuti olii wajjin barannu akka eeyyama Waaqayyootti mata dureen barumsa keenyaa mootattiin uffata warqeedhaan kuulame uffattee mirga mootichaa dhaabbattee jirti. Faarsaa 45 lakkoofsa 9. Maatiiwwan Waaqayyoo kan akkas jedhee abbaa keenyaa Daawitiidha. Dhaloota gooftaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, qoricha keenya kan ta'e Yesuus Kiristoos fuula duraa waggaa 1000 fuula dura maatiiwwan Waaqayyoo akkas jedhee faarfate. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo asirratti kan nuti ilaallu hiikoo dubbii kanaa mootattiin kan jedhamte harmee keenyaa qulqulleettii dubaroo maaramiidha. Maatiiwwan Waaqayyoo mooticha kan jedhame immoo mooticha moototaa, goofticha gooftotaadha. Maaliif mootattii jedhamte yoo jettan, mucaan ishee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mooticha moototaa kan ta'e haadha mooticha moototaa waan taateef jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo harmeen keenyaa qulqulleettiin dubaroo maaramiin haadha Yesuus Kiristoos addunyaa kanarraa waggaa 64 jiraattee addunyaa kanarraa boqotteetti. Kanaaf egaa kana akka waliin barannuuf Waaqayyoo nu haa gargaaru. Maatiiwwan Waaqayyoo geeftiin keenya maaramiin abbaa ishee Yaa'iqeemidhaa fi haadha ishee Haannaarraatii caamisaa tokko dhalatte. Caamisaa tokko dhalattee maatiiwwan Waaqayyoo mana abbaa isheef mana haadha isheetii geeftiin keenya maaramiin waggaa 3 turte. Gaafa waggaa 3 guutus mucaa wareegaan arganne kana mana keenya kaa'uun gaarii miti. Wareega nyaachuunis cubbuudha. Kanaafiyyuu akka sila Waaqayyoof wareegnetti akka Waaqayyoodhaaf dhannee laanna jennetti akka Waaqayyoof waadaa seenanitti waggaa 3ffaa isheetti gara mana qulqullummaatti galchanii. Mana qulqullummaa keessas maatiiwwan Waaqayyoo bara sana keessa lubichi Sakkaariyaas kan jiru maatiiwwan Waaqayyoo harkaa fuudhee ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Faanu'eel nyaata samiirraa fidee, xoofoo samiirraa fidee haadha keenya qulqulleettii maaramii sooree maatiiwwan Waaqayyoo waggaa 12 guutuu mana qulqullummaa keessa jiraatte. Kanaafidha maatiiwwan Waaqayyoo abbaan Hiriyaaqoos hayyuun guddichi maal jedhee, yaa dubaroo ati nyaata lafarraa kan nyaatte miti, ergamoonni kan si sooranidha malee kan inni ittiin jedhe jechaadha. Waggaa 12 maatiiwwan Waaqayyoo mana qulqullummaa keessa jiraatte. Waggaa 3 immoo maatiiwwan Waaqayyoo mana abbaa isheef haadha ishee jiraatte. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo barri 5,000dhaaf 500 sun zeeroo ta'uudhaaf kanaafuu waggaa 15ffaa isheen booda waggaa 15ffaa ishee naannoo waggaa 15f ji'a 3 keessaa Maggaabeet gaafa 29 gooftaa keenya fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiidhaan ulfoofte. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan giftiin keenya maaramiin erga ulfoofteen booda Yesuus Kiristoosiin mooticha moototaa muddee 29 bara tokkotti deesse. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan bara tokkotti erga deesseen booda maatiiwwan Waaqayyoo hanga bara 30 naannoo bara 34 keessa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin turte. Hanga bara 33 ji'a 3 fi guyyaa 3 akka inni qaraaniyu irratti fannifamutti jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waggaa 33ffaa isaatiitti qaraaniyoo gubbaa irratti ji'a 3tti maal ittiin jedhe waggaa 33 fi ji'a 3tti maatiiwwan Waaqayyoo bakka hunduma keenyaa bu'ee qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaa ilma Zebediyoos ilma Maariyaam Bawufiliyaa kan jedhame qulqulluu Yohaannisiidhaan ila haadha kee ila harmee kee jedhee fannoo jalatti hunduma keenya bakka hunda keenyaa bu'ee qulqulluun Yohaannis giftii keenya maaramii fudhatee gale. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin waggaa 33 fi ji'a 3 guyyaa 3 wajjin turte. Yeroo kana maatiiwwan Waaqayyoo haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramiin qulqulluun Yohaannis fudhatee galee waggaa 15 mana qulqulluu Yohaannis hayyuu guddicha turte. Walumaa galatti maatiiwwan Waaqayyoo isa mana qulqullummaa keessa jiraatte ta'ee
isa mana haadha isheetiif abbaa isheetii turte ta'ee isa qulqulluu Yohaannis wajjin waggaa 15 turte ta'ee walumaa galatti giiftiin keenya Maaramiin waggaa 64 dachee kanarra jiraatti. Waggaa 64 dachee kanarra gaafa jiraattu waggaa 64ffaa isheetti maatiiwwan Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa harmee koo hin duutaa. Yaa harmee koo ni boqottaa jedhe. Du'i giiftii Maaramis du'a namaarraa adda kan jedhame kanaaf waan ta'eef. Gaafa kana yaa mucaa akkamittiidhaan samii fi lafa kana kan uume waaqa waaqotaa otoo ati taatee jirtu akkamittiidhaan du'aa jette giiftiin keenya Maaramiin. Ani iyyuu maatiiwwan Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe. Ani iyyuu sababa ijoollee Addaamiin fayyisuuf jecha foon namaa uffadheetan tawaayidoon nama ta'e. Dhala namaaf jedheetan foon namaa uffadhee qaraanii irratti fannifamee gidiraa gurguddaa 13 kanan arge. Mismaara 5dhaan kanan waraaname. Dhukkuba 13 kanan dhukkubsadde jaalala mucaa namaaf jedhee jedha. Gaafa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis lubbuuwwan abidda gaannam keessa jiran haadha keenya qulqullittii dubaroo Maaramitti argisiise. Yeroo kana giiftii Maaramiinis warra achi keessatti gubatan argite yaa mucaa koo warra kana ati naaf maarta yoo ta'e si'a tokko malee si'a 7 iyyuu nan du'aafi jette. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Haadha gara laafettii waan taateef jechaadha. Haadha dhiifamaa waan taateef harmeen keenya dubaroo Maaramiidha akkas jette. Maarree maatiiwwan Waaqayyoo giiftiin keenya Maaramiin yogguu isheen akkas jettu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate amajjii gaafa 21 harmeen keenya dubaroo Maaramiin hin boqotte. Gaafa boqottu maatiiwwan Waaqayyoo barattoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos reeffa giiftii keenya Maaramii awwaallachuudhaaf gara gita zamaanitti reeffa giiftii Maaramii fudhatanii ka'an. Gaafa kana Yihuudoonni miqqanyoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan hin jaallanne waaqa waaqotaa mooticha moototaa goofticha gooftotaa kan ta'e kan isa hin jaallanne isa hundaa gochuu danda'u isa hundumaa qabee jiraatu baraaf yeroon kan isa hin daangessine kan hin jaallanne maatiiwwan Waaqayyoo inni iyyuu biyya keenya balleessee hamma irraatti kiristiyaanonni du'aa ka'eera jedhanii lallabu. Hamma irraatti maatiiwwan Waaqayyoo kiristiyaanonni waa'ee isaa barsiisaa jiru. Kanaadhaaf iyyuu reeffa haadha isaatii dhaqaa gubaa jedhanii Yihuudoonni miqqanyoonni nama ergan. Isaan keessaa dafee dursee kan achi ga'u nama cimaa nama guddaa kan ta'e foonitti maatiiwwan Waaqayyoo Taawofinaas nama jedhamu maatiiwwan Waaqayyoo ergan. Gaafa kana ergamaa Waaqayyoo harka isaa qat godhee irraa lafa buuse. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Yeroo kana maatiiwwan Waaqayyoo araarsummaa giiftii Maaramiin harki isaa kuni barattoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mootichi moototaa yeroo sana awwaallachuuf jedhan Waaqayyoo harka isaa kana iddootti deebiseef haadha isaatiif jedhee. Yeroo kana gaa maatiiwwan Waaqayyoo inni hundaa gochuu danda'u inni hundumaa dabarsee jiraatu Alfaa Omeegaa kan ta'e mootichi moototaa gaafa Yihuudoonni barattoota gidduutti lolli hamaan lolni jabaan ka'u maatiiwwan Waaqayyoo ergamaan isaanii guddichi inni lammaffaa kan ta'e qulqulluu Gabri'eeliin foon giiftii keenya Maaramii fuudhee dhaqee muka jeennetaa muka jireenyaa jala kaa'e. Yeroo kana barattoonnis hin dhaban awwaallachuuf gaafa jedhan hin dhaban. Gaafa kana maal jennee teenyaa maal akkamittiin teenyaa maal akkamittiidhaan teenyaa waa'ee dubaroo Maaramii awwaallee irra jechuudhaaf hin awwaallee Yihuudootatu foon reeffa ishee gube jechuudhaaf immoo akka isaan hin gubneef immoo iji keenya hin argine. Kanaafuu maal jennee teenyaa jedhanii Waaqayyo akka nuuf ibsuuf jedhanii naasee tokko subaa eegalan. Gaafa isaan naasee tokko subaa eegalan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos naasee gaafa 14 reeffa ho'aa taasisee giiftii keenya Maaramii maatiiwwan Waaqayyoo fideetti laate. Egaa asirratti kan nuti ilaallu maatiiwwan Waaqayyoo dhalli namaa erga du'ee lubbuun keessaa ba'ee sa'aatii 5 jaayuu turuu hin danda'u. Xiraasaa fuudhametti siquu hin danda'u. Maarree gaafa nu kafanan gaafa saaxinii keenya gaafa kafanan akka fooliin laannetti waa meeqa carqii meeqatti maranii waa meeqatti godhumini maatiiwwan Waaqayyoo saanduqa keessa kaa'anitti mucaa namaa awwaalan keessa jechaadha. Garuu giiftiin keenya Maaramiin akkas hin taane. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Warri jibban garuu maaliif ishee jibbarree? Seexana isaan irra jirutu jibbee jechaadha. Yeroo kana maatiiwwan Waaqayyoo harmeen keenya dubaroo Maaramii naasee 14 fideetti laatee fuudhanii barattoonnis awwaallatanii
Barataan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e qulqulluun Toomaas garuu yeroo sanatti isaan bira hin jiru. Lallabaaf biyya biraa deemee jira. Gaafa kana naasee gaafa 16 lallaba isaa xumuree saragaallaa qilleensaan abbooliin keenya bara durii keessa qilleensa abboommatanii duumessaan deemaa turanii duumessaan lallabaa deebi'ee gala. Gaafa inni galu giftiin keenya maaramiin isa eebbiftee kafanas isaaf laatte. Yeroo kana maatiiwwan Waaqayyoo haadhi Yesuus Kiristoos haadhi mooticha moototaa kan ammoo ittiin yaadannoo kootii hinyaa barakatiif jettee hoo jettee isatti laatte. Gaafa kana barattootaan meerree iddoon awwaalcha haadha Waaqayyoo jedhee gaafate. Yeroo isaan awwaallanne irra jedhanii itti himan. Yeroo kana maatiiwwan Waaqayyoo inni achi hin jiru waan ta'eef ati maal taatee lapheen kee jabaate du'aa ka'umsa mucaa isheetii sin amanne amma immoo akkamittiin kan haadha isaatii kan amanuu diddaa jedhanii barattoonni Toomaas irratti dubbatan. Beedaa iddoo isheen itti awwaalamte natti argisiisaa jedhe. Yeroo kana maatiiwwan Waaqayyoo gaafa dhaqan boolli duwwaadha waa tokkoyyuu keessa hin jiru. Gaafa kana innaan hin gaddan. Gaafa kana innaa waan ta'e hundumaan isinitti himaa. Anoo silayyuu mormii isin irratti kaasuudhaaf jedhee miti. Anoo silayyuu nan amantan jedheeti malee kunoo isheen ona eebbiftee gara mirga mucaa isheetitti ol baateetti. Kunoo yaadannoof immoo kafana ishee sabbata ishee naaf laatteetti jedhee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaanis barakatiidhaaf kafana harmee keenya gargar ciratanii gargar fudhatanii irraa eebbifamanii waggaa isaatti subaayee qabatan. Gaafa subaayee waggaa isaatti jechaan bara 50ffaa keessa jechaadha. Waggaa 1966 irraa jechaadha. Waggaa isaatti maatiiwwan Waaqayyoo gaafa subaayee qabatan gooftaan Yesuus Kiristoos naasee gaafa 16 gara samiitti barattoota isaa hunduma isaanii ol baase. Gaafa kana gara samiitti ol baasee ofiisaadhaan maatiiwwan Waaqayyoo lubaa tokkoffaa ta'ee daaquun Isxefaanoosiin immoo maatiiwwan Waaqayyoo daaqunii tokkoffaa taasisee qulqulluu Phexroosiin immoo luba lammaffaa taasisee qurbaana qorrobee isaaniif laate. Haadha isaa Giiftii Maaramii immoo Tsillaatii taasise. Maarree qulqullicha Efreem lammii Sooriyaan galata Giiftii keenya Maaramii guyyaa dilbataa irratti maal jedhe? Muka daanii waliin nyaanne irraa kan tolfame Tsillaatiin keessaa falaa kan qulqulleettii taate kabajamtuu taate siidhaa jedhe. Qulqulluun Daawit immoo faarsaa isaa 132 lakkoofsa 7 irratti yaa Waaqayyoo Tsillaatiin kee wajjin taabota kee wajjin gara boqonnaa keetiitti ka'i jedhe. Taabota kan jedhamte Giiftii keenya Maaramiidha. Taabota kan jedhamte Giiftii keenya Maaramiidha. Kanaafuu Giiftiin keenya Maaramiin teessoo Waaqayyoo kan taate Tsillaatiidha jechaadha. Taabota jechaadha. Kanaaf egaa maatiiwwan Waaqayyoo haadha isaas taabota taasisee qurbaana isaaniin qorrobsee isaaniin laate jechaadha. Kanaaf harmeen keenya dubaroo Maaramiin maatiiwwan Waaqayyoo bara 49 keessa amajjii 21 boqottee bara 49 agayya 16 mirga mucaa isheetitti ol baate. Maatiiwwan Waaqayyoo bara 2016 kana keessa jiru gara mirga mucaa isheetitti ol ba'uun walumaa galatti maatiiwwan Waaqayyoo waggaa 1900 fi maatiiwwan Waaqayyoo 67 jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo asirratti hojiin Waaqayyoo ajaa'iba. Waggaa 1967 irraa kana yoo kaatanii fudhattan wanti waggaa 1967 irraa haati Waaqayyoo ol baate carqeen gaafa isheen haati Waaqayyoo Giiftiin keenya Maaramiin barattootaaf laattee amma irraatti jira. Eessa jira yoo jettan mana kiristaanaa keenya biyya Hindii keessa jirtu keessa jira jechaadha. Arkeeolojistoonni illee dhaqanii qorannoo geggeessaniiru waa'ee kanaa. Kanaaf waa'ee isa kanaa bal'inaan fuula maas miidiyaa keenyaa irratti barreeffamaanis maxxansinee irraa achirraa hordofa. Egaa eebbi Giiftii keenya Maaramiin nu faana haa ta'u. Waaqayyo akkuma kana har'aan nu ga'e waggaa har'aatiin nu haa ga'u. Kan nu barsiise galanni Waaqayyootiif haa ta'u.